Mer surprising ko. Lagu no si dufaram. Dhimma keenya kana poolisiin baay'ee nu hordofaa jira. Poolisiin gatii baay'ee nu hordofaa jiruu fi sanu poolisoota siviilii uffata siviilii uffatanii yeroo hundumaa na hordofaa jiru. An garuu isaan caalaa waan hunda gatiin beekuuf of eeggannoo guddaa gochaa jira. Addatti garuu poolisiin baay'ee na rakkise tokko jira. Poolisii kana akka ajjeesnu hin barbaadu. Maal hojjetta qofaas? Mama raamne barumsaa keessa naan boqonnaa dha sa'i. Qofaa maal yaaddee qophaa kee utuu ijoolleen meeqa jiranii akka itti akkamitti as teessite? Caalliseera. Hiriyaan qabdu? Hiriyaan qabu. Maanni reetoo nama na'e wayii fakkaata nama yakka wayii hojjete wayii fakkaata maaltu si dhiphisaa rasi? Lakki caalliseeranii dhiphachaa hin jiru anaa. Dhimma dhiyoo kana waa'ee mucaa sana dubbanne nan dhabe iddooti natti himte iddoo akkasii taa'uu jaallata bakka akkasii gaaddisa mukaa wayii jala taa'uu jaallata naan jette dhaqeen dhabee amma akkam maal wayya wantichi. Guyyaa maali akka jettee heerumtu rabbi beekas. Anoo soraacha manatti hafta baadheetii yaaddaan. Maaliif callisima baradhooti. Qalama fixee mana teessaa rakkina hin qabu eessa hin geessu. Isa jabaattee fixee mana teessaati heerumime. Heerumi namni si fuudhu jiree filannoo keessa gashitee ta'e hin baay'atan miti. Ara dhimma guddaafan si barbaade dhimmicha dirqama naa tumuru qabda. Maaltu? Barsaan hin gadda yoo maal lan jedhe gaariidha. Bashaatuu dhaqee ajjeesi naan jedhe. Maal? Qabdee naan fiddu. Bashaatu moo? Akka ajjeestuufan sii fidde. Qabdee fiddaa isaan boriin ajjeesa. Ani beeku kaasamoo achi yeroo hunda deddeemna waan ta'eef achi dhaqee yaadama. Hiriyoota eenyu wajjin oolan? Hiriyoota isaa baay'ee hin qabu, hiriyoota hin qabu. Ishi nyaata fa'aa mana nyaataa isaa fayyada? Mana nyaataa inni bakkeedhaan fayyadamee hin beeku yeroo hunda mana nyaata. Maatii wajjin jiraata? Dhimmi kuni dhimma mana barumsaati, dhimma lubbuuti, dhimma biyyaati. Dhimma qoosaatti biraa deemnu sitti fakkaate. Kanaaf namni akkasitti mana barumsaa lubbuu namaa irratti taphatu kuni yakkamaa akkasii kana qoosaatti waan biraa deemnu sitti hin fakkaate. Kanaaf kanaan dura iddootti deemii hordofi naan jettee nan dhabe. Kana booddee karaa na agarsiisuu qabdatti. Akkamitti karaa na agarsiista yoo jette sa'aatii isa agarte yeroo isa argitutti tekstii naa gochuudhaan naaf barreessuudhaan ergaa gabaabaa naaf barreessuudhaan yookaan yoo haalli sii mijate naaf bilbiluudhaan na beeksisuu qabda. Kana ta'uu baannaan mucaan kun yakka gurguddaa biyya kana keessatti hojjeta. Dafnee yakkamaa kana to'annoo seeraatti hin dhiyeessinu taanaan dafnee harka seeraa jala hin gashinu taanaan mucaan kun maqaa mana barumsaa duwwaa utuu hin taane maqaa biyya keenyaa balleessa. Nama tokkittii biyya kana keessaa dadhabnaa nuyi tuus hin jirtani akkamitti nu agarsiisan sin karaa. Kilaasiin dhufa miti. Dhufeen beeku kilaasii? Kilaasitti argee hin beeku na. Guyyaa amma kana mana barumsaan seenu? Seenni amma irratti immoo. Shiftaa daggalatti galuu barsiisaa dhufa manni barumsaa. Kilaasiin seenu argi ta'e maaloodhaan? San beeku. Kanaaf kana booddee maalin sitti immoo barbaadanii lafa itti argitetti iddoo itti argitetti yoo nama wajjin argites fageenya dhaabattee yoo argites obbiratti yoo argites yoo si bira jiraate ergaa gabaabaa na barreessi. Yoo fageenya irratti argite immoo iddoo akkasii deemaa jira kallattii akkasirra deemaa jira dhiitti dhaabille. Akkam jirtu nagaadha fayyaadha jirra barumsi gaariidha nagaa godha maal hojjettare qoshii mataan na dhukkubaa jira kanaaf edeenas ta'aa jira waan waayifan si barbaade walitti dhufeenya qabdaati barsiisaa boodanaa wajjin barsiisaa boodanaa wajjin moo lakkii walitti dhufeenya hin qabu baasii walitti dhufeenya qabda taanaan natti sirreessi maanni balleessaa jiramu rakkoo jira barbaade walitti dhufeenya qabdu lakkii walitti dhufeenya hin qabnu rakkoo jiramu maal godhanii waan balleessan qabu walitti dhufeenya qabdu taanaan si gaafachuun barbaade
Ay isaanii wajjin walitti dhufeenya hin qabnu. Hin qabdanii? Mucaa ishee Bashaatu beektaa? Bashaatu ishee kilaasii keenyaamu. Nan beeka. Ishee wajjin wal na barsiisne. Maan nagaadha miti? Ati maaliif na gaafatta na barsiisin siin jedhamati? Hayi wantichatu ifa naan taane kanaan malee waan biraa miti sin barsiisuu danda'alle. Maalidha garuu rakkoon jiru? Rakkoon hin jiru. Bashaatu na barsiisi. Ishee baruun barbaada. Bashaatu rakkoon qabu. Maalidha garuu dhimmichi sinin barsiisa? Ani Bashaatu waan hin baruu barbaadee fi abbaa ishee dhimma hin barbaaduuf hin qabu. Abbaa Bashaatu? Abbaa Bashaatu dhimma hin barbaaduuf hin qabu. Dhimmi hin barbaaduuf immoo dirqama natti ta'e. Dirqama. Kanaafiyyuu abbaa Bashaatu yoon baree achumaan immoo abbaa Bashaatu baruu barbaade kanaaf malee waan biraa miti. Akkas taanaan rakkoon qabu wal sin barsiisuu danda'a garuu xiqqoo ishee wanti ifa naan taane jira. Barsiisaa boodanaa waan balleessan qabu? Anammoo waan dirqamee Bashaatu baruu barbaadee fi Bashaatu immoo bareennaan abbaa isheen baruu barbaade. Walan sin barsiisa rakkoon qabu garuu utuu yaadee keessan ifa naa gootanii natti tola. Abbaa Bashaatu baruu barbaade. Bashaatu ergan baree abbaa Bashaatu baruu barbaade. Abbaadhuma isheen baruu barbaade. Anamma dirqamee jebboleessa. Tole sammuu wal sin barsiisa rakkoon qabu. Gara kilaasii jirti yeroo boqonnaa baanutti deebi'aa koottaa. Tole. Senin basheeku. Maaliif? Akkam baruun? Homaan jedhu bareedaadha. Bareedaadha maaf baddee? Torbee kana laayibiraariin ture na. Akkam qormaataaf qophaa'arta? Qophaa'an jira qormaanii qaqqabeera qo'achaan jirtu yeeti. Qo'achaan jiran immoo manatti hin qo'adhu. Bareeda goote. Arragaa waan addaa waan si gammachiisu tokkoon sitti immoo dhufe. Maalidha? Ani sarpiraayisii addaa wayiin qabaa. Sarpiraayisii maaliif? Bakka waan si gammachiisu tokkotti yaadee waan ansiif godheedha. Maalidha? Namatti nima mukaa sarpiraayisii. Ani dhaquun barbaadu. Bakka wantichi waan si gammachiisudha. Riyaa godha miti akka riyaa tokkotti siif yaadeen. Gammachuu kofi? Kilaasii booda barannee tokko barannee bakka kilaasii xumurree baana. Ani immoo achi dhaquun barbaadu. Maaliif? Ani hiriyoota koo namaan. Maal si godhan? Maal si godhan? Omtuu maan hin godhan garuu Ishaan immoo maaliin keessaa si godheere? Siif yaadee riyaa keedhamti yan? Yoo riyaa koo taate waan itti yaaddee maaliif hin beeku? Ikkoo waan si gammachiisu malee maan sirratti godhan? Garuu waan ta'e yaaddee miti. Oomaa waan tokko yaadne dhugaa. Ifeen koose. Waan tokko yaadne naaman. Hiriyoota koo amanuu dhiiseera. Anaan naman ture. Ati maaloo laati nama miti? Maaliin sirratti godhee beeka? Si amanu? Naaman. Tole sammoo barii irratti si eega. Barii irratti na argi bakka akka hin deemu.
Maal taatee aartee? Asii maal taatee aarta akkasii? Maal taatee? Sol waa tokko jira wanta hin beekne tokko jira. Maa inni? Isatti xiqqoo qabameera kanaa isa taa'ee araara. So maal taate maanni wantichi wanta ani beeku yoo jiraate natti hime. Rakkoo cimaa rakkoo baay'ee ulfaataa rakkoo baay'ee cimaadha. Rakkoon qabu hiriyaa keetii miti ani maal na dhusitan natti hime maa inni? Jira beektaa mucaa koo buleessa koo tokko lakkoo haadhoo garaa tokko wajjin dhalanne tokko abbaan ajjeese suni bareetanii isa dheengadda qabadheenu. Isa qabee lafan ajjeesuuf jedhee isa gumaa obboleessa koo baasuuf jedhetti mucaan harkaa ba'ee isa naaraa jira. Tun akka inni obboleessa koo ajjeese sanatti ajjeese. Tun akka inni galaafatetti galaafadhee tan isa taa'ee gaddaara sanniin harkaa ba'e. Nama obboleessa kee ajjeese argitee barteetu sirkaa ba'e? Sayyuu lakkoo kooti haadhoo garaa tokko guyyaa tokko wajjin dhalan ajjeese ammas mucaa biraa ajjeesuudhaaf tun yaalii gochaa jiru barattuu durbaa tokko. Tun ajjeesuuf yaalii gochaa jiru dheengadda qabamee anis achumarraan ka'een baree gumaa obboleessa kooti baasuuf jedhee lafanitti ajjeesuuf jedheetti harkaa ba'e. Isattu na aarsaadhama. Isatti baay'ee qabameera. Amma waan kana maal gochuu yaaddareeti? Dirqama akka inni mucaa obboleessa koo sanatti ajjeesetti anis akka inni isa ajjeesetti ajjeesuu hin qabu. Kunimmaa ta'uu hin qabu. Ajjeesuu dhiisiiti. Mee gara seeraan yoo deemte waan kana. Gara seeraan hin deemu. Akka inni obboleessa koo galaafate sanatti anis galaafadhee ofii kooti mana hidhaa gala. Maaloo haadhoo koo akkas miti akka aaraan miti dubbiin. Mee gama seeraatiin. Kana eenyuun hin dhaga'uun. Akka inni obboleessa koo ajjeese sanatti ajjeesanis. Akka sanatti galaafadhee ofii kooti mana hidhaa tortor. Gaarummaan qabu ani akka hiriyaa kootiin si gorsaati bifa jaarsummaafatti itoo deebisnee dubbii kanatu gar tokkotti fursine maal rakkoo qaba? Xumureera waa'ee kanaa bukkee darbeera fixeeran. Akka inni ajjeese sanatti anis ajjeesuudhaaf qophaa'eera. Amma kana irratti ammati maal na gargaarta? Kana si gaafachuu barbaaden akka hiriyaa kootiitti akka obboleessa kootiitti kan si ilaaluu kana irratti maal na gargaarta? Waa'ee karaa jaarsummaa karaa seeraa malee karaa biraa maal na gargaarta mati? Walitti si dhagaarsu. Atis naan taate. Kana malee furmaata ani gaasiif wayyaa akkuma warra sanaa dhattee akka dhugumaa deebistuun barbaaduuti. Kanan akka hiriyaa kootti sii ta'u sii gochuu barbaadu jaarsummaa. Atis naan taate. Akka inni obboleessa koo ajjeesanattan ajjeesaa kan ammoo nagartaan nageessa. Nagaartu fayyaadha nagaadha. Bashaatuun ishee kana? Bashaatuun ishee kanadha. Nagaadha? Akkam nagaa keetii? Kanadha baqa. Baqa thank you galatoomne. Tole tole. Akkam? Jirra galata isaa. Nagaadhaati? Nagaadha. Abbaan kee fayyaadha? Nagaa isaati abbaan koo. Ani abbaa kee baruu barbaade. Maaliif baruu barbaaddan abbaa koo? Kanaaf maatii ta'uudhaaf malee waan biraatiif miti hamaa tokkoof miti yaaddu. Abbaan kee baruu barbaade. Nagaadhuma barbaaddani? Nagaa. Ani abbaa kee wanti baruu barbaadee fi ati mucaa kooti. Abbaa kee wajjin immoo hiriyaa ta'uun barbaade. Malee hamaa tokkoof miti yaaddu. Naguma miti garuu. Naguma booratu nagartaan abbaa kee wajjin hiriyaa ta'ee yeroo teenyee nyaannee dhunnu yeroo xabannu nagartaa. Abbaa kee fedhii hiriyaa ta'uu barbaade malee hammeenya tokko hin qaban. Tole kaasammoo dawalaa fi kilaas galuufani. Silkii isaanitti himee? Duwwaa 9. Nishi. 25. 19. Jechuudha. Chaos. Na dhagaartaa? Dhimma paaspoortii sanaa maalirra geesse? Paaspoortiin sun xumuramaa jira. Guyyaa lama booda harka keenya irra hin gala. Guyyaa lama gidduutti harka keenya hin galaa? Tole, baay'ee gaariidha. Dhimmi paaspoortii kuni ariifatee xumuramuu qaba. Waan nuti hojjetaa jiru dhimma lubbuuti. Si galee yookiin guutummaa guutuutti of baraaruu qaba. Yoo of baraaruu hin dandeenye garuu aniif atis dhabama ta'uu dandeenya. Paaspoortichi xumuramaa jira. Guyyaa lama gidduutti harka keenya hin galaa. Isaan kan isaan barbaadan birrii qopheessa. Na dhageessee maallaqa haga kamiyyuu haa ta'u. Maallaqi haga kamiyyuu haa ta'u. Maallaqa kamiyyuu kaffaluuf humna guddaan qabaan. Waan narraa eegamu kamiyyuu qixa sirriitiin nan ba'a. Ati garuu guyyaa lama gidduutti dhimma paaspoortii kana xumursiisuu qabda. Rakkoon qabu nan xumursiisa. Ati duwwaan birrii qopheessi malee guyyaa lama gidduutti nan xumura. Tole guyyaa lama gidduutti inni kun akka dhumu baay'een sirraa abdii qaba. Walii gallee
dhimma bashaatu sanoo maal gootan maalirra geessan? Ammatti bashaatu iddoo daawwatiin argatin jira. Yookiin bakka qoomniitiin argatin jira amma. Akkamitti akka ammaatti bashaatu sin iddoo gaariitti argan? Hojii hojjetaan jirtu? Hojjetaan jirtu. Nama keessatti ajjeesu icciitiin aangochuu barbaade waan hundumaa. Otoo hojii hojjetaa jirta ta'e guyyaa 2 gidduutti miti sekoondii 30 gidduutti dhabamsiisuu dandeessa. Sitti meera iddoo qofaatti hin argan qoomniitti hin argan maal godhu nama keessatti ajjeesu natti ajjeesu natti hin taane wanta hojjennu hundumaa icciitiidhaan hojjenna jedhee. Yeroo dhumaaf guyyaa 2 qofan sii kenna. Guyyaa 2 gidduutti bashaatu dhabaman gootu taanaan siinan lafa kanarraa balleessa. Tole rakkoo gidduutan waan ijjeetti gamnarraa wadha Rakkoon keenya guddaan akka bashaatu ta'e beekta? Yoo bashaatuun hin dhabamne aniif akka mana hidhaatti duunu beekta? Hicciitii guddaan bashaatu bira akka jiru woon beekta? Kanaafiyyuu hatattamaan dhimma bashaatus dhimma paaspoortis guyyaa 2 gidduutti xumuruu qaba. Tole rakkoon qabu. Kanaaf guyyaa 2 gidduutti. Waliigalleerra deemuu dandeessa. Ayi bashee safuu cabsitee dhugaa rabbii bashee. Maalatoo maalaa softaa ishee noon sobu. Maaltu soba godhe kun waanuma dhugaadha. Heerumtee galtee jedhu. Waan biraa miti booree masheen dhadhi. Wanni na dhibu akka waan humnaan butamtee galtee wayi fakkeessaa jiru. Kuni kijibadha. Akka yaada kuusitti soba dhugaa keessa makatee mooraa mana homsaa keessa deemee nu goolaaru natti fakkaata malee sirrii heerumtee galte. Sayyoo hojii keessan ta'uu namaa hin jedhee. Kan isheetti malee hin dabalin. Beetur man sadii bakkee deesee galtee heerumtee galtee hin bayyadu. Ate dhagee argitee ta'u bira jirta. Barsiisaa fuudheedhani. Barsaa qaba. Waan addaadha. Bashaatuun torban sadii guutuu heerumtee ta'e nama akka. Heerumtee ta'uu fi didee naan galtee bakka maarra heerumteetti koo barsiisaa fuudheedhan miti. Ani garuu kanan jedhu. Torban sadii bakkee turtee mana barumsaa irraatii adda kuttee barsaa boodanaa tamma kana akkas godha. Bakka heerumtee jechuudha. Heerumni torban sadii sin dhufee. Anu na fuudha ta'e. Duyyootti galluu laalaani. Garuu wanta kana immoo adda baaftaniitu ani akkasuma dhagaye garuu torban sadii teessee heerumteetti bakka. Torban sadii teessee galte. Gursummaa. Hin galte torban sadii teessee galte. Ilaala haasaa dhugaatti baadhu fira hin dhufte laafna. Heerumtee galte. Ta'uu didee. Heerumtee galte. Heerumtu. Akkam heerumni torban sadii. Kotta heerumtu. Akkami namatti tola. Heerumtu tola. Gursummaa. Bareedaadha. Gabaadde. Maalaa saartuu? Maal jechaaf? Ishee heerumtee galte darbe. Akkeetti mucaa milee ishee maaf buustu ture? Haala re'adinoo maal? Barumsa ishee barattu maal sin gashe waa'ee namaa gee? Ishee ta'a salphiteema. Kanaaf booda ishee maal jedhamti beekta maqaan ishee gursummaa. Baabee abba maal fakkaatti gowwaan? Anis akkasuma. Abarattu mucaa dhiisaa. Gowwaan ishee heerumtee galte. Atis daraa kee heerumtee galte. Maal odeessiti kun yaala asirratti. Maaltu kun pellechoon kun. Argite ishee heerumtee galte faana goddanyaadha amma heerumsiisuuf. Ishee heerumte akkasiidha. Miseensa fayyadi isheen. Isheen miseensa seetii. Isheen eenyu fuudhere? Eenyu fuudhere ishee immoo? Qarshee ganaa dhageenya fakkaata. Barsaan boodana taraa fuudhama. Nargita barsaan boodana. Ishee deebi'ee fuuchuusaa dhabu. Sini. Dafnee deebina ammoo ishee. Rakkoon qabu bakka yoo baay'ate daqiiqaa 5. Maataani maraatu. Ishee heerumtee galte. Mana gammachiisu maallaa kochee yaattee garuu Achuma geesse battee barta. achi akkasayyaa ati akkasii naani maal akkina qabu qaba. Maalti gammachiisuudha wantichi immoo. Maaliin haala hartaa bilbila keerra? Ayyoo maayyuu zim jedhee bareeda malee bilbila wayii bilbilaniitu. Eegasii dawwale. Inni laata baate. Maanni nan dadhabe bakka malee hin fagaanne wanti. Kunoo geenyeerra mamma. Geenyeerra. Kunoo deemuudha bakka. Naqabdee. Xiqqoon dadhabe. Kunoo geenyeerra. Baay'ee fagaanne. Baay'ee deemne garuu.
Sarpraayizi dhalaa kun bakkitti. Sini mibsu. Manni sarpiraayisiin bosona keessa. Bareedu ducha akka namatti tolu. Waa'ee bareedumas gaafachaa hin jiru bara. Kun as bukkee kanadha. Wajjin seenna rakkoo maalii qaba? Inni naa galeera wajjin seenna. Garuu bosona keessa akkamittiin sarpiraayisiin jira? Bosona miti laa kun bukkee kanadha. Wajjin seenna rakkoo hin qabu talaallu. Maanni wanti cin xumuramu Xumurame bakka amma geenyerra. Namtiin tolu iddoon isaa gahu. Walla miti tola. Geenyerra bakka amma deemu. Garuu akka malee dadha. Na qabdee taphaqa. Iddicha garuu baay'een jaalladha. Hin jaallanne? Iddichi namatti tola garuu merri sarpiraayisii qaba. Sarpiraayiziin kana caalee immoo jira amma kun iddicha akka namatti tolu. Maanni ibsu natti qoosaa irtaayi. Qoosaa maaltu godhee? Hin jaallanne moo iddicha? Maanni waan jaallatamu waan qabamu sonadha. Merri sarpiraayisiin qaba. Laa kun si dhufaadha.